Ammoo karoora waggaa tokko akkamitti baasuu dandeenya isa jedhu san wajjin ilaalla. Yuuzariin kenname sanaan galleet maqaa keenyaa fi lakkoofsatti fayyadamaa sanarratti pilaanii kan jedhu kana tuqaasna annual plan. Achuma register new plan kan jettu jirti load kan jedhan xumurre amma xumurutti eegneet achuma register new plan isa jedhu tuqaasna haaraa amma isa duraa homaan qabu register new plan isa jedhu click goona. Kano jaantu qabbana ganda koona filadha. Achuma immoo component kan jedhu kan Minister of Agriculture kan jedhu faayidaan isaa baay'ee waan ta'eef departmentii hundarratti akkan karoorsu waan na eeyyamuuf isa nan filadha. 2007 fakkeenyaaf fudhadhe ganda koo itti agarsiistu filadheera. Ministeera ta'uu akka ministeeraatti waan hundumaa akka na eeyyamuuf karoora hundumaa akka naaqabu waan barbaadeef Minister of Agriculture isa jedhu component filadheera. Guyyaa yeroo waggaa tokko waan jenneef kan waggaa tokko sana filannee save kan jedhu tuqaaseera. Kano new plan created successful jedheera. Achuma iddoo kana draftiit qophaa'e annual kan jedhu kan quarter kan jedhu kan waggaa tokko bananii achumaan ji'a ja'a akkasitti baasneet banneet hojjannaa karoorfannaa jechuudha. Amma upload jechaa jira. Achumaan gaafa naa fidu kan waggaa fi kan kurmaana kanudha akkasitti caccabsee gashuun hin danda'a. Yaa garaagarummaan isaa dura scriptoo qabannee harkaan kan hojjennu waggaa ta'u amma garuu draft isaa ofiisaatiif system hojjetee naa fida. Annual plan correct kan waggaa asitti fakkeenyaaf loon sanyii hooyyee kan jedhu kan dura perspective plan kan waggaa achumaan immoo kan kurmaana sadanuu as keessatti gashaa save gochaan deema. Akkasitti waggaan hojjedhee kan kurmaana tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhee galchee booddee immoo save jedhee gara anaatti akka deemuuf submit akka ta'u nan godha. Isa booddee hojiin koo aanaa irratti naaf mul'ata jechuudha.